Egaa kabajamtoota daawwattoota maashoo kan daawwachaa jirtu sagantaa maatii sagantaan kun walta'insa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isin dhiyeeffamaatiin jiru har'aan tanagaa guyyaa Adawaati guyyaa injifannoo Adawaan ittiin yaadatamu bakka ittiin isin geenye isin ijaa sagantaan keenya ammallee itti fufaa amma immoo muuziyeemii guddichaa keessatti naanna'uudhaan barreessaa fi barsiisaa Tafarii Mokonnon waliin taane kan isin daawwachiisnu ta'a hamma maayii sagantaa keenyatti nu waliin turaan isin ja'a. Hayyee. Hayyee. Akkam? Nagaa jirtu. Fayyuma. Fayyaadha. Nagaa. Nagaa. Fayyaadha. Raawwataadha fayyaadha. Sandiskaast bakka jaamutti wal agarree san daawwachuu jirta. Silaa waa'ee seenaadhaa siif hin himamu. This Sandiskaast model depicts the terrain, battle formation and battlefields of the area where the Battle of Adawa took place. Rahaa seeme. Ayyeen jalqabarraa Adawaan injifannoo uummata gurraachaa kan addunyaa guutuu irra jiraniiti. Kun immoo dirree lolaa uummanni Itoophiyaa kaaba bahaa fi dhiha kibba walumaagala kallattii afran irraa itti walitti bahanii as gaddugala Oromiyaa magaalaa Finfinnee bakka kanatti Adawaa 00 jedhamu kanatti wal arganii imala gara Adawaatti kiiloomeetira 1000 sanaa olitti imalanii lola itti eegalanidha. Akkuma as keessatti ilaaltu kuni dirree lolaati kan inni bakka bu'ee ibsaa jiru. Jeneraalonni 12 yookaan hooggantoonni waraanaa 12 istiraateejii Baalchaa Safoo fi Gabayyoo Gurmuu baasaniini bakka adda addaa qabatanii Adawaan eega gaara wal qabatoodha. Gaara wal qabatoo gaafa ta'u tokkoonsaa wanni wal qabatan bakka jiru kuni gaara Adawaa sana agarsiisuuf kan yaalamedha. Bakkeewwan kun immoo maqaa adda addaa qabu akkuma ati as keessatti ilaalaa jirtu. Sanarratti bakkeewwan jeneraalonni kun qaqqabatanii yookaan immoo iddoo istiraateejii bahee sanaan qabatanii Xaaliyaanii falmachuuf itti eeggachaa turanii fi itti kufanii kuffisanidha jechaadha dirreen kun. Ajaa'iba hedduutu akka nama ajaa'iba hoggunii fi akkanatti argan akkanumaanoo chaalenjii yookaan immoo bu'aa bahii gurguddoota akka keessaa caanii wanna mul'isu simboolaayizeeshiniin kuni sirriitti qoratamee waan hojjetame waan ta'eef ni ibsa jeetiin yaada. Kun asitti amma Dajjaazmaach Baalchaa ja'aa Fitaawuraarii Gabayyoo Gurmuunii exactly naannoo Adawaa san gaara Adawaadha. Bakka sanitti lolee akka lolchise waan mul'isuutu jira. Nuti xiyyeeffannaan keenya inni guddaan galmee seenaa irratti hogbarruu keessatti waa'ee fardeen Oromoo waa'ee injifannoo Adawaadha. Akkamittiin ibsame akkamitti wal qabataa kan jiru sanii irraa haasawina amma kana daawwanne as nu duuba keenya immoo Gabayyoo Bimootti takkaa Baalchaa Madfaa Galaabat bichaa hajoo takkaa jira. Kuni akkuma ati ilaaltu meeshaa waraanaadha. Bara sanatti meeshaa waraanaa ammayyaa jedhamee kan beekamu keessaa tokkodha. Yeroo sanatti Itoophiyaan baay'ee qabaachuu baatullee Xaaliyaaniin qabattee kan Itoophiyaatti duulte isa kanaadha. Maalumaafuu barreeffamni achirra jiru Gabayyoo Bimoot takkaa Baalchaa Madfaa Galabaacii bichaa jedha. Kana jechuun Gabayyoon hoogganaa waraanaa akkasumas istiraateejii waraana sanaa tarsiimoo waraana sanaa nama baasee fi akkasumas lolee lolchiisee Adawaa irratti nama wareegame keessaa tokkodha. Bakka isaa immoo Gabayyoon Baalchaan bakka Gabayyoo bu'ee injifannoo Adawaa sana istiraateejii wajjiniin baasan sana qabatanii ta'uu isaati kan inni himaa jiru. Maalumaafuu lamaan isaaniiyyuu Adawaa irratti gahee guddaa kan taphatanii fi Itoophiyaa qofaaf osoo hin ta'in mallattoon bilisummaa gurraachota addunyaa guutuu irra jiraatanii akka dhufu warra godhan keessaa tokkodha jecha. Hayyee hedduu takkaa galatoomii barsiisaa fi barreessaa Tafarii Mokonnon. Addana akkuma ilaalaa jirru inni kun kan afaan Oromootiin dibbee jedhamuun sanaadha. Isa kana gaafa sanatti telefoonni hin turre akkasumas darbee immoo meeshaaleen teekinooloojii sagalee iddoo adda addaatiin walitti dabarsu kun hin turre. Kanaafuu nagaarni yookaan immoo dibbeen kun kan gaafa sana ajajni waraanaa ittiin kennamu akkasumas immoo uummanni Itoophiyaa yeroo sanatti akka waamaman kan ittiin taasifame keessaa meeshaa aadaa tokko jechuudha. Waa'een aadaa gaafa ka'u fardeen Oromootu adda dureedhaan heerama.
Waa'ee fardeen Oromoo irraa na haasa'ee suuraawwan kanarrattis hedduutu akka ni mul'atanii. Fardeen waa'ee fardeenidhaa jalqaba kaasuudhaan dura Oromoon jaarraa 16ffaa sana dura sirna gadaatiin bulaa ture. Sirna gadaatiin gaafa bulummoo sirna gadaa keessatti fardi gahee guddaa qabaa jechuudha. Gahee guddaan sanarraa kan ka'e Oromoon farda akka ilmoo isaatti ilaaluurraan kan ka'e fardootaan waamamaa jechuudha. Fakkeenya abbaa daamaa, abbaa magaal, abbaa shaanqoo, abbaa muxaafaa jedhamanii waamamanii jechuudha. Kana malees sirna gadaa keessatti namni tokko gulantaa tokkorraa gaafa gulantaa biraatti ce'u. Fakkeenyaaf gulantaa raabatti gaafa ce'u abbaan gadaa ijoolleen raabaa keessa galan suni farda akka garmaaman godhaa jechuudha. Kana jechuun ammoo farda garmaamuun maaliif jechaan Oromoon durumaayyuu waraanaaf dhimmoota fuudhaaf heerumaa fi adda addaatiin fardatti fayyadamaa jechuudha. Kanaafuu kan Oromoon itti fayyadamaa ture sana Adawaa irrattis dhimma itti bahanii jechaadha. Kana jechuun seenaa keessatti immoo waa'een fardeen Oromoodha. Gaheen fardeen Oromoo Adawaa irratti taphatan kan barreeffame miti jechuudha. Maaliif yeroo sanatti warri Xaaliyaanii yookaas warri Awurooppaa meeshaalee ammayyaa adda addaatti fayyadamanii Itoophiyaan garuu meeshaalee waraanaa duubatti hafoo kan ta'an kanneen akka eeboo, kanneen akka gaachanaa fi rasaasa duubatti hafaa fi akkasumas qawwee duubatti hafaadha kan isaan itti fayyadamaa turanidha. Sanamooyyuu fardeen Oromoodhaa Adawaa irratti ariitii fi humnaan Adawaan injifannoon Adawaa akka dhufu godhanii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Abbootiin waraana Adawaa irratti hirmaatan suni farda fayyadamanii fiiganii bira gahanii goraadeen morma irraa kutanii deemanii jechuudha. Xaaliyaanii kuffisan. Haa ta'u malee gaheen fardeen Oromoodhaa Adawaa irratti taphatan kuni seenaa addunyaa keessattis seenaa Itoophiyaa keessattis dila akka hojii isaaniitti kan barreeffame miti jechuudha. Maaliif Adawaan injifannoo gurraachotaati. Walumaa gala hooggansa garee tokkootiin akka dhufetti barreeffamaa ture. Garuu uummata Itoophiyaan cinaatti gaheen fardeen Oromoodhaa gaheen fardeen Tuulamaa taphatan xinqaan turre. Garuu seenaa keessatti hin katabamnee fi addanatti garuu bakka adda addaatti hubachiisamuuf waan guddaa godhamedha jechaadha. Hedduu takka galatoomii kabajamtoota daawwattoota keenya Tafarii Mokonnon seenaa isaa Oromiyaa fi sookeessa Itoophiyaa kitaaba isaa jedhuuni waa hedduu keessumattuu seenaa gootota keenyaatiin wal qabatee kitaaba isaa keessatti waa hedduu irraa haasa'ee irraa barreessee jira. Barsiisadhallee galatoomiin siin jaa daawwannaan keenya ammallee itti fufaa nu wajjin ta'anis siin jaa. Yeroo hedduu waa'ee gootummaa, waa'ee lola, hoggaanii fi haasa'amu warra dhiiraa qofatu maqaan isaanii dhahama. Galmee seenaa keessatti, barreeffama keessatti yookaan immoo hojii aartii kanneen akka fakkii keessatti dubartoonni keenya injifannoo lolaa Adawaa keessatti maal ture yoo jenne kana laalla. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Tafarii ati waan jettu qabdaare? Gaheen dubartoota Oromoos waan xiqqaa miti. Fakkeenyaaf Xaayituu Butul Waleen amma adda waraanaa Adawaatti deemtee namoota hirmaatte keessaa tokkodha. Addan ammoo suuraa addana nu hubachiisuuf yaalamu kanarratti gaafa ilaallu kunoo dubartoonni kun daakaa jiru. Kun immoo foon mummuraa jiru. Kun immoo tumaa jiru. Inni kun waan galaa jedhamu qopheessanii jechaadha. Kana jechuun gaddugala Finfinnee gaddugala Oromiyaa bakka amma Finfinnee jedhu kanarra godaananii amma Adawaa gahanitti ammas Adawaatti Xaaliyaaniin wal lolanii amma injifannoon dhufutti duursanis odoo Xaaliyaaniin Adawaan gahin Adawaa gahanii boqatanii yeroo turanitti isaan nyaatanii jiraachaa kan turan waan haadholiin keenya addanatti hojjetu kanaanii jechaadha. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Maashoo hamma ta'e guutummaan guutuutti jechuu baannullee muuziyeemii keessaa gabbeemaa Adawaan Ogorroo keessatti galma seenaa keessatti akkamittiin ibsamu jennee keessummoota lama waliin ta'ee isin daawwachiisaa tureetiin jira. Obboleessi Xiyyaa Barreessaa fi barsiisaa Tafarii Mokonnon wajjin taanes hamma ta'e daawwannee jirra. Waan irraa barattanii waan irraa uffattanii jirtan jeetiin abdii guddaadhaan qaba. Tafee atilleen hedduu takka galatoomii akka baay'eetti mee qorattoota irraa maaltu eegama? Keessumattuu immoo barreessitoonni keenya seenaa barreessuu irratti warri xiyyeeffatan maaltu irraa eegama? Hayyoota irraa maaltu eegama? Barreessitoota irraa maaltu eegama? Maal laammattamee ati?
Ayyeen barreessitoota gamaas haa ta'u gamanaa ragaa qulqulluu barreessuun gaariidha. Maaliif ragaa qulqulluu yoo hin barreessine daandiin baha itti falqan yookaan itti waan hamaa hojjetan galan nama dhibaa jedhan. Kanaafuu wajjin jiraachuun rakkisaa. Bobba'anii galuutu rakkisaa. Kanaafuu qorannoo sirriidha. Waan dhugaadha. Saba tokko hacuucuuf yookaan immoo iyyuu injifannoo saba tokkoo qalama gurraacha itti dibuuf yookaan immoo iyyuu bilisummaa diinagdee akkasumas waan hin barbaachisne gochuurra waan qulqulluu ragaa qulqulluudhaan seenaa barreessuun gaariidha jedheetiin amanaa. Barreessitoota Oromoo immoo iyyuu caalaatti seenaan gootota Oromoo caalaatti seenaan Oromoo waan Oromoon qabu waan Oromoon hojjetaa ture ganaa dhaloonni kana booda jiran 3-4 yoo barreessan waan uumamti. Kanaafuu isa sana gadi bu'anii ragaa qulqulluudhaan barreessuun gaariidha. Manuma ta'anii akkuma jaraatti kitaabuma isaan barreessan wabii godhatanii seenaa uummata keenyas jal'isuun gaarii miti. Bakka isaan jiranitti qorannoo barbaachisu geggeessanii yoo barreessan biyyaafis Oromoodhaafis eenyumaafuu nama dhuunfaadhaafis gaariidha jedheetiin amana. Hedduu takka galatoomii yeroo qabdu qaalirraa keessattuu barsiisaan qorataan yeroo hin qabu yeroo qabdu sanirraa qusattee ana wajjin waan turteef daawwattoota Maayaa Show kabajuudhaan as keessatti na waliin turte adawaan galmee seenaa keessatti babbarroo keessatti akkamittiin ibsame hanjoo keessa akkuma bahara keessaa fallaanaan qiicu wayii irra keenyeefi jirra. Sagantaa biraatiin akka wal agarru abdii guddaadhaan qaba. Galatoomii ulfaadhuun siin ja'a. Ayyee isinis bakka hin jiru barbaaddanii addanatti kan na dhiyeessitan galatooma ulfaadhaa jiraadhaa waan gaarii sabaaf hojjedhaa horaa bulaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show sagantaa Maayaadhaa walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin ture. Har'aan tanagaa istiidiyoo Maayaarraa gabbaanee handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti argamuudhaan muuziyeemii Adawaa keessatti argamne Adawaan galmee seenaa keessatti ogbarruu keessatti akkamittiin ibsame hayyoonni seenaa barreessitoonni maal jaan isaan keessaa hayyootaa fi barreessaa hayyuu fi barreessaa tokko keessaa fudhannee isinii haasofsiisuudhaan irra haasofinee jirra. Amma maayee sagantaa keenya geenyee jirra. An qopheessuun sagantaa kanaa Harargee Tarrafa Faajiitiin ture. Hamma torbaanitti torbaan gaarii isin jechuu kiyyaan dura YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isin jaa. Hamma torbaanitti torbaan gaarii irra deebuudhaan ayyaana injifannoo yaadannoo injifannoo ayyaana Adawaadha. Baga ittiin isin ga'een isin jaa.